Sanyii Akaadaamii kun Sanyii Akaadaamiidha. Ani barsiisaan Nagaasaa Galaanaati. Bulee Horaa Yuunivarsiitii irraa. Har'agaa akkuma armaan dura isinii ibsee ture barnoota Global Trends boqonnaa 3 barnoota arfaffaasaa qabadhee dhufeera. Kanaafuu warri haaraa taatan chaanalii kanaaf subscribe gochuudhaan like gochuudhaan akka taatan akkasumas immoo dursitanii miseensa taatanii kan jirtan subscriberii taatanii kan jirtan viidiyoo kana yeroo ilaaluu eegaltan like gochuun share gochuun comment gochuudhaan akka isin ilaaltan isin qaabsisa. Dabalataanis immoo liinkota social media asirra jiran kana fayyadamuudhaan gara Sanyii Akaadaamiitti deemuu dandeessu waan ta'eef akkana godha. Kallattiidhumaan egaa gara barnoota guyyaa har'aattan deema jechuudha. Akkuma armaan dura ibsee barnoota arfaffaa waa'ee dhaabbatoota siyaasa dinagdee addunyaa kana gaafarni godhanii bulchanii fi gaggeessanii ilaalla jechuudha. Haala bulchiinsa gabaabumatti haala bulchiinsa siyaasa dinagdee addunyaa ilaalla jechuudha. Isaan kana keessatti immoo bulchiinsa yookaan jennu ishuuwwan jiranii bulchiinsa yookaan jennu dhaabbatoonni jiranii. Kanaafuu dhimmoota kana wajjin wal qabsiisee dhaabbatoota gurguddoo sadarkaa addunyaatti hojii siyaasa dinagdee addunyaa kana gaggeessan kan akka dhaabbata daldala addunyaa, dhaabbata baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqa addunyaa ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti dhaabbata daldala addunyaa fi ga'een daldala waliigalaa keessatti qabu ilaalla jechuudha. WTO yookaan dhaabbata daldala addunyaa jechuun dhaabbata sadarkaa addunyaatti seera daldalaa tumuudhaan hojii daldala addunyaa hoogganu jechuudha. Hoogganaa seera baasuudhaan haalatti daldalli addunyaa gaggeeffamu kana kan hoogganu kan gahee guddaa taphatu jechuudha. Dhaabbanni daldala addunyaa kun bara 1995tti kan dhaabbate yoo ta'u, dhaabbanni kun waraana addunyaa lammaffaan booda waliigaltee dhimma taarifaa fi dhimma daldalaa irratti kan waliigalaa godhamerraa gara dhaabbataatti akka inni guddatedha kan seenaan lafa kaa'u. Waliigalteen waliigalaa daldalaa fi taarifaa kun kan bara 1945 booda waliigalame kun adeemsa keessa bara 1995tti gara dhaabbataatti jijjiiramuudhaan dhaabbata daldala addunyaa ta'e. Dhaabbanni daldala addunyaa kun miseensota 150 of jalaa qaba. Miseensota 150 of jalaa qaba. Haa ta'uuti dhaabbata sana keessa miseensonni jiran yeroo murtoon gaggeeffamu yookaan murtoon gaggeeffamu yeroo seerri darbu waliigalteen mallatteeffamu wanti sadarkaa dhaabbata sanaatti waliigalame sun hunduu qaamota achi keessa jiran miseensota sana walqixa karaa ta'een ni tajaajila jedhamee ibsamu iyyuu malee yeroo itti inni fedha biyyoota guddatanii kan akka United States, kan akka dhaabbata European Union fi yookaan dhaabbata gamtaa Awurooppaa fi Jaappaanii isaan kanaaf loogii godhee yookaan gargaarsaa fi poolisii isaaniif karaa mijatu haala mijeessaa akka inni ture itti lafa kaa'ama. Gama biraan dhaabbanni daldala addunyaa kun adeemsi inni fudhatu kun iftoomina kan hin qabne akkasumas immoo biyyoota gurguddoon gara harkisanitti kan harkifamu fedha isaanii ittiin guuttachuudhaaf akka instruumentiitti kan isaan fayyadaman ta'uu beektonni lafa kaa'u. Beektonni siyaasa dinagdee lafa kaa'u. Kanaafuu karaa walqixa ta'een miseensota achi keessa jiranillee akka inni hin fayyadne itti ceepha'u jechuudha. Kanaafuu dhaabbanni daldala addunyaa kun akkuma armaan olitti ibsinee daldala sadarkaa addunyaa sadarkaa waliigalaatti gaggeeffamu kan hoogganu ta'uu isaati. Daldala waliigalaa kun immoo kan daangaa biyyootaa darbee biyyoota gidduutti gaggeeffamudha. Isa kana hooggana jechuudha. Seerri inni baase dhaabbanni waliigalaa daldalaa kun seerri inni lafa kaa'u kun tokko taarifni eliminate ta'uu qaba. Sababiin isaa international flow of goods and services irratti haala gabaa keessatti daddabarsa meeshaalee oomishaa fi tajaajilaa irratti dhiibbaa godheera. Hanqina
akka uumamu godheera hudhaa ta'eera jedha. Kanaafuu immoo gufuuwwan daldala kanaa maal gochuun barbaachisaadha? Eliminate gochuun balleessuunii fi daldala bilisaa uumuun murteessaadha jedha. Daldala bilisaa jechuun egaa daldala daangaa biyyoota olitti gufuuwwan armaan olitti nuti ibsine kana ala ta'ee karaa bilisa ta'een gaggeeffamu ta'uusaa lafa kaa'a. Gama biraatiin sadarkaa kontiinent ardiiwwaniitti immoo dhaabbattoonni WTO kana wajjin kan wal fakkaatan hojii wal fakkaataa kan hojjetan akka jiran lafa kaa'ama. Fakkeenyaaf gara kaaba Ameerikaatti dhaabbanni naaftaa jedhamu kan hundeeffame yoo ta'u, hojii dhaabbata daldalaa addunyaa kanaa wajjin wal fakkaatu kan hojjetuu fi trade relationshippiin naannoo sana keessa ardii sana keessa jiru biyyoota gidduutti akkamittiin akka inni bulu kan hoogganamu kan mijeessuu fi kan hoogganu ta'uusaa argina. Gama biraan immoo ikoonomii biyya gara Noord Ameerikaa jiru kana akkamittiin dhiibbaa alaarraa protect gochuu dandeenya jechuudhaan protectionist type amala protectionismii yookaan amala merkantaalizimii poolisiiwwan qaban baasuudhaan akka isaan hojiirra oolchan lafa kaa'u. Isaan kunis immoo poolisiiwwan akka oomisha biyya biraarraa gara biyya keessaatti naannoo sanatti galuurra taarifa kaa'u. Gama biraatiin immoo meeshaalee oomishaa biyyoota garaarraa dhufan baan gochuudha. Importeeshinii isaanii dhorkuudha akka isaan gara biyyaan galle. Gama biraatiin immoo quantitative restriction kaa'uudha. Hamma oomisha gara gabaa North American Free Trade Areaatti galuu sana murteessuu daangessuu jechuudha. Egaa prohibiting the importation akkasumas immoo imposing quantitative restriction warra jedhaman kuni non tariff barriers jedhamani. Hudhaalee taarifa hin taane jechuudha. Isaan kun immoo non tariff barrieroonni kun immoo sababa ittiin isaan hojiirra oolan qabu. Biyyi tokko non tariff barrierii kan isheen keessu sababoota armaan gaditti ibsaman kanaa fi tokko karaa fayyaa wajjin wal qabatee tasgabbii fi seeftii hawaasaa fi biyyattii wajjin wal qabatee dhiibbaa oomishni sun naannoo irratti fidu qulqullina naannoo irratti eegumsa naannoo irratti fidu wajjin wal qabatee non tariff barrierii kaa'uu dandeessi. Gama biraa teeknika wajjin karaa wal qabate rakkoo teeknikaa wajjin waan jiru specification irratti akkasumas immoo opereeshinii irratti dhiibbaa fida yoo ta'e keessumaa meeshaalee teekinooloojiiwwan garaagaraa dhorkuu ni dandeessi. Gama biraan immoo inspect gochuudhaaf wantoota meeshaalee galan kana inspect gochuudhaaf to'achuudhaaf supervise gochuudhaaf rakkoowwan jiran adda baasuudhaaf jecha ammaaf yeroodhaaf import gochuu hin dandeenyu jechuudhaan dhorkuu ni dandeessi. Kanaaf egaa gabaabaadhumatti World Trade Organization gahee kana taphataa bulchiinsa siyaasa dinagdee keessatti jechuudha. Inni lammaffaan immoo international investment fi investmentii sadarkaa addunyaatti gaggeeffamuu fi gahee baankiin addunyaa taphatudha. Baankiin addunyaa kun egaa keessumaa waraanni addunyaa lammaffaan erga dhaabbatee bara 1945tti kan hundeeffame yoo ta'u, baankiin kun gargaarsa misoomaa biyyoota galii giddu galeessaa qabanii fi akkasumas immoo galii gadaanaa qabaniif kan kennudha. Dhimma dinagdee irratti, dhimma misoomaa irratti jechuudha. Baankiin kun miseensota 189 kan of keessaa qabu yoo ta'u, kaayyoon inni dhaabbateef inni jalqabaa biyyoota guddinarra jiran keessatti hiyyuma hir'isuu jechuudha. Hiyyuma hir'isuu jechuudha. Diinni dhala namaa hiyyumni bakka jirutti namni of danda'ee karaa tasgabbii qabuun jiraachuu akka hin dandeenye lafa kaa'a. Kanaaf hiyyuma kana hir'isuudhaaf jecha immoo baankiin addunyaa poolisiiwwan garaagaraa baasuudhaan hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira, hojjeteeras jechuudha. Inni tokko eeriyaan xiyyeeffannoo isaa ijoon human development misooma humna namaa irratti xiyyeeffachuudhaan manneen barnootaa fi fayyaa babal'isuudhaan gargaarsa gochuudhaan biyyoota guddina irra jiran kana keessatti hojii akkasii hojjechuudha. Inni lammaffaan immoo agriculture and rural developmentidha. Qonnaa fi misooma baadiyyaa irratti xiyyeeffachuudhaan namni hiyyuma keessaa akka bahu. Uummanni biyya galii gadi aanaa giddu galeessaa keessa jiran akka hiyyuma jalaa ba'aniif jecha
qonnaa fi rural development misooma baadiyyaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan akka hojii jallisiifaa babal'isuu tajaajila hawaasaa kan ruularii baadiyyaa keessa jiru kana akka argatan gochuu jechuudha. Bishaan fa'aa ibsaa fa'aa akkasumas immoo karaa isaan kana babal'isuu jechuudha. Gama biraan eegumsaa fi kunuunsa naannoo irratti hojjechuudha. Akkuma beekamu addunyaan keenya gara rakkoo jijjiirama qilleensaa fi ho'insa addunyaa irraa kan miidhamaa jirtu yoo ta'u, baankiin addunyaa kun immoo hojii gargaarsa kunuunsa naannoo gochuudhaan biyyoota guddinarra jiran keessatti faalama qilleensaa hir'isuu fi seerota kunuunsa naannoo wajjin wal qabatan babal'isuuf piroojektota garaagaraa hojjechuudhaaf jecha gargaarsa biyyoota kanaaf akka inni godhu ni argina jechuudha. Inni biraan egaa hojiilee bu'uuraa babal'isuudha. Meeshaalee bu'uuraa tajaajila bu'uuraa babal'isuudha. Isaan kunis immoo kan akka karaa akkasumas misooma magaalaa fi babal'ina elektiriisitii kana babal'isuudhaan gargaarsa kennuu deeggaruudha. Inni itti aanu immoo gaavernansi siisteemii wajjin haala bulchiinsaa wajjin wal qabatee dhiibbaa malaammaltummaan misoomaa fi akkasumas immoo guddina biyyaa irratti guddina hawaasaa irratti fiduu hir'isuudhaaf hojiiwwan akka farra malaammaltummaa fi seera waan kana dhorku hojii kana galmaan ga'uu piroojektota seektaroota seeraa gargaaruudhaan gargaarsa kennuudha biyyoota guddinarra jiran keessatti. Inni biraan immoo liqii fi gargaarsa biyyoota miseensa isaa ta'aniif ni kenna. Ni deeggara akkasumas immoo ni gargaara. Yeroo baay'ee argitaniittu yoo ta'e biyyi keenya illee gargaarsa kanaan fayyadamtu akka taate baankiin addunyaa haala misoomaa fi guddina biyya keenyaa irratti maallaqa gargaarsaan akka inni kennu dhageessanitti tolee yaada. Gama biraan immoo haa ta'u malee poolisiiwwan diinagdee biyyoota guddinarra jiran irratti dhiibbaa hamaa akka inni godhu argina. Egaa isaan kun immoo poolisii isaanii faasiliteet gochuudhaan akka isaan irratti dhiibbaa godhu ni argama. Gama biraan cross border investment flow akka jiraatu. Investmentiin gara biyyaatti akka dhufuu fi biyya keessaas immoo gara biyya biraatti akka deeman gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf amma biyyoonni gama investmentiitiin akka walitti hidhataniif gahee guddaa akka inni taphatu argina iddoo kanatti. Asamma wanti isin argaa jirtan kuni piroodaaktii tokko qofaadha kan biyya Siwiidinitti oomishamu. Haa ta'u malee oomishni piroodaaktii kana konkolaataa kana biyya Siwiidin haa ta'u malee ispeerpaartonni as keessatti makiinaa kana oomishuudhaaf konkolaataa kana oomishuudhaaf fayyadamnu garuu biyyoota garaa garaa irraa dhufa. Akkuma argitan egaa iddoo akkasiitti dhufa asirratti ibsee lafa kaa'eera. Kanaaf biyyoonni asirra jiran baay'een isaanii egaa ispeerpaartii 1, 2, 3, 4 kanaaf kan kana fakkaatan kan kana caalallee oomishuudhaan iddoo tokkotti ekspoorti gochuudhaan impoorti gochuudhaan walitti dhufanii isaan kun egaa piroodaaktii kana konkolaataa kana oomishuu jechuudha. Kun immoo walitti hidhamiinsa investimentii akka inni karaa banu argaa jirra jechuudha. Egaa akkuma armaan olitti ibsee moodeliin konkolaataa awutoomobiilii biyya Siwiidinitti oomishamu kun egaa ispeerpaartii 28 ta'an isaan kun biyyoota garaa garaa keessatti kan oomishan ta'uu isaati. Haa ta'u malee baankiin addunyaa kun yeroo baay'ee immoo waan inni ittiin ceephamu keessaa ajandaa diinagdee biyyoota hiyyeeyyii seet gochuudhaan isaanitti kenna. Kana jechuun dhimma diinagdee isaanii keessa interviin yeroo inni keessa seenu argina. Isa qofaallee otoo hin taane liqii fi akkasumas immoo gargaarsa baankiin kun argachuudhaaf kennu argachuudhaaf gargaarsaa fi liqii baankiin kun kennu argachuudhaaf biyyoonni dirqama firii maarket ikoonomii yookaan riiformota gabaa bilisaa akka fudhatanii fi isa yoo fudhatan ta'e immoo akka isaan gargaarsaaf liqii isaan hin arganne gochuudhaan yeroo inni dhiibbaa irratti gaggeessu argina. Egaa armaan olitti akkuma ibsee waraana addunyaa lammaffaa booda baankiin kun akka meeshaa disparsimentii maallaqaa akkasumas maallaqaa biyya Ameerikaa doolaara Ameerikaa disparsi gochuudhaan eedi gochuudhaan akka Awurooppaa waraana addunyaadhaan miidhamte ijaaruu jedhuun karaa seera pilaanii karoora maarshaal pilaanii
miseensi koongireesii biyya Ameerikaa tokko baaseen Awurooppaa diigamte ijaaruudhaaf godhanirraa akka inni uumamee fi yeroo sanatti egaa International Bank for Reconstruction and Development jedhamee akka inni beekamu boodarra immoo dhufee egaa baankii addunyaa akka inni ta'e hubanna. Kanaafuu erga Awurooppaa ijaaranii booda egaa deebi'anii hojii isaanii fi xiyyeeffannoon isaanii dhiibbaan isaanii gara Afrikaa, gara Laatiin Ameerikaa fi Eeshiyaatti illee akka inni babal'atee argina jechuudha. Kanaafuu kaayyoon isa kana. Inni sadaffaan immoo dhaabbata maallaqaa addunyaati. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa egaa sosochii maallaqaa sadarkaa addunyaatti gaggeeffamu kan irratti xiyyeeffatu. Kanaafuu dhaabbanni kun dhaabbata maallaqaa ta'ee kan sosochii maallaqaa sadarkaa addunyaatti gaggeeffamu bulchu hoogganudha jechuudha. IMF'n kun egaa miseensota 184 kan qabu yoo ta'u, miseensonni 184 kun immoo mirga walqixaa yookaan dhageettii walqixaa hin qabani. Dhaabbata sana keessatti egaa filannoo fi murtoo gaggeeffamu egaa dhaabbata sana keessatti biyyoonni 10% kun biyyoota 10 akka inni qabamee jiru murtoo akkasii akka isaan gaggeessan ilaalla. Isaan kun egaa biyyoota G8 jedhaman biyyoota garee 8ti. Isaan kunis immoo kan akka United States, Japan, Germany, Faransaay, UK, Itaalii, Kanaadaa, Raashiyaa, Saudi Arabiyaa fi Chaayinaa akka ta'anii fi isaan kun immoo gahee guddaa akka taphatan argina. Gama biraatiin immoo biyyi United States jedhamtu kun parsantii 17 qabdi. 4 mirga voting rightii qabdi. Voting rightii qabdi. Dhageettiin ishii, gaheen ishii, dhiibbaan isheen gootu murtoo murteessuu irratti, poolisii baasuu irratti parsantii 17 qabdi. 4 ta'uusaa ni argina jechuudha. Kanaafuu equal say akka isaan hin qabne, sagalee walqixaa akka isaan hin qabne ni argina jechuudha. Egaa haa ta'u malee hooggansi maallaqaa addunyaa kun bakka lamatti akka inni qoodamu argina iddoo kanatti. Isaan kun immoo qoodamsi kun walitti hidhata akka qabanii ilaalla. Inni kunis immoo monetary system sirna monetariitii, sirna maallaqaa fi akkasumas credit system sirna liqii wajjin kan wal qabatu yoo ta'u, international monetary system kun egaa kan inni irratti xiyyeeffatu hariiroo maallaqa biyyootaa gidduutti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, inni kun exchange ratein maallaqa biyyootaa kun akkamittiin murtaa'uu akka qabuu fi maallaqni biyya tokkoo kan biyya tokko biraatti akkamitti walitti akka inni exchange ta'u yookaan jijjiiramu. Fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaa tokko birrii Itoophiyaatti meeqa ta'uu akka qabuu fi birriin Itoophiyaa tokko immoo birrii Keeniyaatti meeqa akka ta'uu qabu kan itti murteeffamu international monetary systemidha kun. Inni biraan immoo credit system immoo yoo ilaalle egaa liqii wajjin hojii faayinaansii wajjin wal qabatee seeraa fi waliigalteewwan akkasumas dhaabbatootaa fi gochaa aktiviitiiwwan piraaktisoota jiran irratti hundaa'uudhaan faayinaanshaal filoo'uun faayinaansiin kaapitaalli biyya tokkorraa gara biyya biraatti akkamittiin dhimma investimentii fi hojii daldalaatiif akka inni socho'uu qabu kan murteessu ta'uu isaati jechuudha dhaabbanni maallaqaa addunyaa kun. Kanaafuu credit systemii fi monetary systemii of keessatti kan qabatu ta'uu isaati. Egaa gabaabaadhumatti har'a waa'ee hooggansa siyaasa dinagdee addunyaa ilaalleerra. Achi keessatti immoo dhimmoonni ijoon ilaalamuu qaban dhimma akka daldalaa, akka investimentii fi dhimma daddarbiinsa yookaan sosochii maallaqaa akka inni ta'e lafa keenyarraa. Isaan kana immoo hojiirra oolchuudhaaf dhaabbattoonni akka dhaabbata daldalaa addunyaa akkasumas immoo baankii addunyaa fi maallaqa addunyaa akka jiran, isaan kunis immoo hojii mataa isaanii, gahee mataa isaanii akka isaan taphatanii ilaallee jirra. Kanaafuu gabaabaadhumatti barnoonni har'aa kana fakkaata. Yoo gaaffii qabaattan karaa commentii sectioniitiin barreessanii na gaafachuu ni dandeessu. Subscribe gochuun, like gochuun, share gochuun, comment gochuudhaan akka sanyii akaadaamii wajjin dhaabbattan akkasumas immoo notification batanii cuqaasuudhaan yeroo yerootti viidiyoon yeroo fe'amu akka isin dhaqqabuuf akka qophooftan isiniin jedha. Kana jedheen egaa nagaan naa turaa. Akka sagantaa biraan deebinee wal arginutti
galatoomaa.